Biiroon Fayyaa Oromiyaa ittisaa fi to'annoo HIV/AIDS Naaf Saalaa fi Vaayirasii tiruu irratti hoggantoota dhabbilee fayyaa Ogeessoota godinaa fi magaalotaa waliin Gamaaggama Raawwii Hojii waggaa bara 2018 gaggeesse. Waltajjii Gamaaggama kanaanis gabaasni raawwii hojii ittisaa fi to'annoo dhibee HIV/AIDS bara 2018 dhiyaachuun irratti mari'atameera. Biiroo Fayyaa Oromiyaatti Daayiriktoreetii ittisaa fi to'annoo dhibee HIV/AIDS Dr. Tasfaayee Zarfuu akka jedhanitti yeroo ammaa dhibeen HIV/AIDS akka biyyaa fi naannootti babal'ataa jiraachuu ibsanii dagannaa hawaasaatiin facaatii dhibichaa yeroo gara yerootti dabalaa jiru xiqqeessuuf hirmaannaan qooda fudhattoota hundaa murteessaa ta'uu dubbataniiru. Sagantaa kana keessatti hojiin ijoo keessattuu ittisaaf to'annoo HIVdhaan ol qabatee kan jiru hojiin inni guddaan hawaasa keessattis karakkoo ta'e dagannaan guddaan akka jirudha. Karaa biraatiin caasaaleen akka naannootti jiran hundumti isaanii even hubannoo qabus kan jedhu kana hunda adda baasuudhaan hojii hubannoo uumuu sadarkaa adda addaatti hoggantoonni more of leadershipin isaanii yookiin involvementiin isaanii olaanaa waan ta'eedhaaf sagantaa kana hubachiisuu iddoo rakkoon jiru sirriitti qabsiisuu yeroo deeggarsa barbaadutti immoo seektara fayyaa waliin ta'uudhaan akka deeggaran akka godhan irratti hojjetamaa ture jechuudha akka waliigalatti. Kanaan ol qabatee sosochiin akka naannootti hojjetaman keessattuu magaalota gurguddoo kan kallattiin Oromiyaadhaaf waamaman godinota hunda keessa waliin geenye jirra. Gama birootiin dhibeen tiruu dhibee yeroo kamiyyuu caalaa babal'achaa waan jiruuf hawaasni hubannoo akka argatu ogeessi fayyaa hojjechuu akka qabu himanii akka mootummaa naannoo Oromiyaatti dhibicha ittisuu fi yaaluu irratti xiyyeeffannoon kennamee waan hojjetamaa jiruuf uummanni hunda dura xiyyeeffannoo kennuun ofii fi maatii isaa baraaruu qaba jedhanii kallattii hojii bara 2019 keessattis hojii ittisaa fi to'annoo dhibee HIV/AIDS irratti hunduu qophaa'ummaa guddaan gahee isaa baachuu akka qabu dhaamaniiru. Dhibeewwan sadan kana haadholee ulfaataadhaan gara daa'immanii akka hin darbinee fi hojii hojjetamuu qabudha. Keessattuu haati ulfaataa takka torban lamaan dura yoo xinnaate laaboraatoorii kan HIV hojjechiisuu qabdi, kan fanxoodha hojjechiisuu qabdi, kan vaayirasii tiruu keessattuu kan baasana sirriitti hojjechiisuu qabdi jechuudha. Kanaan ol qabate akka waliigalaatti galmi keenya yoo xinnaate daa'imman 100,000 dhalatan keessaa yoo xinnaate daa'imman 50 gaditti gadi buusuu qabna. Haadha HIV positive taaterraa daa'imni HIV positive taatee dhalachuu qabdi. Yoo danda'ame bilisa gochuudha. Yoo hin danda'amne immoo galma at least teechifnee kana gadi gochuudha. Saniin ol qabate naannoo bara kana daa'imman 35 haadha HIV positive taaterraa positive ta'anii dhalatanii jiran jechuudha. Kanaaf genereeshinii duubaan dhufu kana bilisa goonee irratti hojjechuu hin dandeenya garuu istiin asirrattis harcaatiin guddaadha kan asirratti cimnee hojjechuu qabna. Hirmaattonni sagantichaa yaada kennaniin tatamsa'ina vaayirasii HIV/AIDS to'achuuf dhaabbilee fayyaa keessatti dhiiga qorachuu dabalatee namoota vaayirasichi dhiiga isaanii keessatti mul'ateef qorichi dhiyaataa akka jiruu fi namoonni qoricha farra HIV/AIDS fudhachaa jiranis qoricha addaan kutuun vaayirasicha waan babal'isuuf of eeggannoo gochuu akka qaban dubbataniiru. Tatamsa'ina HIV irratti namooti qoricha sirriitti akka fudhatan kan badan illee deebi'anii akka qoricha isaaniitti deebi'an warroota hojjetan namoota kana buufata lafa isaan badanitti kallattii isaan deemanitti gabaa keessa ta'uu danda'a, manneen amantii ta'uu danda'a, gara baadiyyaa ta'uu danda'a barbaadanii warra qoricharraa bade akka isaan koomitii keessaa barbaadanii fidan jara kanallee gara nama 222 kan ta'an vaayirasiin dhiiga isaanii keessa kan jiru isaan kanallee hojiitti bobbaasnee mindaa kaffallee isaanillee hojjechiisaa jirra. Waltajjichis guyyoota lamaaf kan itti fufu ta'uu sagantaa irraa hubachuu dandeenyeerra.